yeroo muraasa booda garuu wanni isiin hin yaadin uumamee karoorri isii fashalaawe. Guutamaan gimbii jaalanneen dirree dhootti galuuf mormiin jalqabamte osoo furmaatan akkatiin waggaa tokko guuta. Daandiin guddaan Finfinnee irraa ka'ee Naqamtee fi Gimbii irraa dhufu magaalaa Mandii keessa qaxxaamuree gara Asoosaatti ce'a. Leensaan Jibuutiidhaan biyya Firaansii deemtee waggoota hedduu booda gara biyyaatti deebite. Yeroo lolli Baadimmee fi Shiraaroo jalqabamu dubbiin lubbuu itti dhufte. Yeroo garii zambiila fudhatee qafiira dhaqee kuduraa bita. Yeroo garii ammoo caataraa deemee jaalanneedhaaf jimaa bita. Barreessaan Mahammad Siraaj. Milkiin guyyaa 3 fi 4 Finfinnee eega daawwate booda guyyaa itti aanu nama daawwachuu kajeele.